akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii viidiyoo gabaabaa waraabuu gadeetii dhaamsa warra mana hidhaa Saudi Arabiyaa jiru dhaamsa tokko isiniin qaba. Dhaamsi kunis dhaamsa uummata haaraa amma qabamu jiru malee dhaamsa warra duraanii hidhaa keessa jiru hin taane warra amma hidhaa keessa jiru dhaamsa warra amma hidhaa jiru warra amma jiru kanneeniif dhaamsa xiqqoo dabarsuuf fedhe. Dhaamsi kiyyas maal yoo jettan fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa keessa qabaan kaatee namni hedduun qabamee mana hidhaatti guuramu jira yeroo ammaa kana keessa. Hedduu tokkos ijoollee mana hidhaa seenu jirtu amma qabamu jirtu hedduu tokko gaddus jirti boo'insa irras jirti. Kana akkan gaddine isin jechuu fedheeti. Maaliif fakkeenyaaf nuti mana hidhaa kana keessa amata tokkoo fi baatii lama jira. Kan akka ofii kiyyaatti amata tokkoo fi baatii lama hidhameetiin jira mana hidhaa kana keessatti. Nuti warree amata tokkoo fi baatii lama hidhamneyyuu rakkoon hedduu nurra geettee uffata fixannee waan ittiin miiccannu dhabnee waan ittiin qaama keenya dhiqannu dhabnee hin jireen nurra yaatee hin jireen nu fixxee hedduu tokko rakkataa turre jecha dhoyfachuu turre waan kana guutu maatii keenya ni dhoysina uf jajjabeessinee footoo gaarii kaanee hoggaa jawaal arganne footoo gaarii Facebook irratti yeroo of gaddeefnu yeroo akka gaariitti uf jajjabeessinu kana waan jiruu gaarii keessa jiru namni hedduun akka nama se'a garuu manni hidhaa eenyu ni beeka rakkoota jecha bal'ina hin qabu rakkoo malee tumamu jira nyaata yeroo ati feete sii fidanii yeroo sii fidan sanitti haga sii fidan yookaan waan xiqqoota kana maa fidan sanuma nyaanne baranne jecha alhamdulillah rabbil alamin nuti baranne dhugaadha. Wanta jechuu barbaade amma hedduu irra caala warri amma haaraa qaban kuni hedduu viidiyoo hedduu Facebook irratti hoggaa argu hedduu ni booyanii dhaamsaan isaanii dabarsuu fedhu wanti isin boochisee hin jiru. Gaafa biyyaa baanes rakkoon akkana qunnamu akka hidhamnus akka rakkannus akka beeloynus kan hunda beeyneetiin biyyaa baane hadhas ni rakkannas ni hidhamnas tana beekaa. Dhugaadhaa nama boochisee yeroo awwalaa wanti haarooni nama rifachiisa. Anas gaafa awwala mana hidhaa seenu hedduu tokkoon gaddeechaa ijoolleen dura baatii lama hidhaman baatii lama baatii sadii hidhaman ture achi keessa akkami baatii kana guutuu teettan akkami kana guutuu teettan jedhee hedduu tokko rifachuu ture. Ni bare anis kun amata tokkoo fi baatii lama ichaa hidhaa keessa du'aa hima keessan fedha. Caaltuun du'aa hima jecha isinis akka baratan akka of jabeessitan akka jajjabaatan isin gaafadha. Kanaafuu nama boochisuu ka gallu biyya keenyatti nama ajjeesnee biyya hin baane hidhaan nama gaddisiisaa osoo akka duraanii ka biyya galan taate hedduu tokko nama gaddisiisu jecha amma galeessa hin jiru. Namni nu hidhaa jiru mootummaa keenya mootummaa Suudii osoo hin taane namni nu hidhaa jiru mootummaa keenya. Kanaafuu jajjabaadha dhiirri hidhama Jawaar Muhammad jiru akkas jiru keessaa bahee jiru akkasitti akka ajaa'iba jiraatu keessaa bahee nuyi miti warra re'ee jalaa nu qaban kanaa miti jiru Ameerikaa san keessaa bahee har'a eessa jira jaruma fa'aa fakkeenya godhannee nu fakkeenyaaf amma yeroo aaru yeroo akkana taanu maaliif hidhamne maal balleessine hidhamne hoggaa jennu dhiira akkanaa kana kan ni ilaalle kanniin waan of jabeessine jecha jarru hidhaa jirti gaaf duraa eessa jirti har'a eessa jirti jenneeti kanniin of jajjabeessineeti ay keessa yeroo keenya oofachuu jira jecha. Kanaafuu rakkoo hedduu jira mana hidhaa keessa rakkoo kana beekaati kana hunda gara jabinnaan bira dabarsa ni rakkatan gaafa akka dukkanootetti hin haftu jecha ni ifti akka dhiitetti hin haftu ni bariiti. Kanaafuu jajjabinnaan bira haa dabarru wanti isin gaddisiise hin jiruuti. Viidiyoo kana dhoysaa waraabu jira mana hidhaa keessa taa'ee waraabu jira kaameraan argaa. Kanaafuu yeroo itti aanutti akkamitti akka jiraannu akkamitti akka mana hidhaa kana keessa turree fi ammas akkami akka keessa jiru viidiyoo uummata wajjin ta'ee waraabeetiin isinii gaddiisaati. Jajjabaadhaa guyyaa gaarii isin jaa hedduu waraabuu hin dandeenye Rabbi si wajjin haa ta'u jedha. Jajjabaadhaa Rabbi isin haa jabeessu. Nuti amma akka nama ala jirutti ilaalla malee akka nama hidhaa jirutti ilaallu maaliif barannee jirra manni hidhaa mana keenya ta'ee jira manni hidhaa duris manuma dhiiraati. Kanaafuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajjabaadhaa sagalee xiyyeetana.
akka dhageeffattan isiniin jira nagaa keessa tura.